Iftoomina. Namni baay'een wayita nama waliin hariiroo tolfatu namicharraa waa barbaada. Waan barbaadu sana garuu ittiin himu. Yoon oolmaa akkasii ooleef inni ilaalee waan akkasii naaf godha jedhee garaa keessatti yaada. Abdii kanaan tajaajila adda ta'e namaaf kenna. Nama jala kufee ka'a. Nama gaarii dorgomaa hin qabne ta'a. Haa ta'u malee hariiroon akkasii akka jalqabametti bareeda ta'ee hin xumuramu. Yeroo ta'e booda haala amanuuf nama rakkisuun jijjiirama. Namni oolmaa addaa abdachuun tajaajila maallaqaan kennamu bilisaan namaaf kennu gaafa waan abdate sana eeggatee dhabu ni mufata. Sababa barbaadeen nama sanaa walitti bu'a. Afaanuma faarseen arrabsa. Kabaja kuntaalaan kenneef gaabbee salphina kuntaalaan bakka buusaaf. Namoota haala kanaan wal dhaban walitti araarsuun baay'ee ulfaata. Jaarsa duratti lamaanuu waan wal himatan hin qaban. Namichi tajaajila argate galata namichaa dubbate sababan beekneen natti jijjiirame yoo jedhe malee waan himatu hin beeku. Namichi garaa keessatti oolmaa guddaa irraa abdachuu inni quban qabu. Namichi waan abdate dhabee mufates miidhama jaarsatti himachuu danda'u hin qabu. Komii addaan hin baane kanneen akka inni nama namaaf hin yaadne, nama tuffata, nama gaarii miti jedhan dhiyeessee akka araara hin barbaanne ibsuu qofa. Dubbiin akkanaa jaarsaafis ulfaataa waan ta'eef araarsuun hin danda'amu. Dhugaadha. Harki dabaree wal dhiqa akkuma jedhamu namni waliin jiraatu dabareemaan wal gargaara. Haa ta'u malee hariiroo hawaasummaa keessa dirqama hamilee yookaan mooraal malee dirqamni seeraa kan waan waliif oolan hunda laakkaanii waliif deebisuu hin jiru. Dirqamni akkasii daldala keessa jira. Namni waan hojjeteef gatii madaalu argachuu barbaadu yeroo hundumaa seera daldalaan buluu qaba. Tajaajila kenneef kaffaltii akka barbaadu ifatti ibsachuutu irra jira. Haasan isaa waan akkanaa siifan godhaa, ati immoo waan akkasii naaf goota yookaan gatii hangasiin naaf kaffalta kan jedhu ta'uu qaba. Waliigalteen akkasii hariiroo gaarii fi waaraa ta'e qabaachuuf nu gargaara. Yoo akkasitti waliigalteen itti galan wal dhabanis araaramuun salphaadha. Akkasitti waliigallee akka waliigalletti raawwachuu dhabe yookaan akkaataa waliigaltee keenyatti naaf kaffaluu dide jedhanii waliimachuun ni danda'ama. Jaarsis dhugaa laalee gidduutti isaan araarsuu danda'a. Dhugaa erga argatanii araaramanii hojii biraas waliin hojjechuu danda'u. Kana ta'uu baannaan hariiroon isaanii ulfaataa ta'a. Iftoomina dhabuun hariiroo namoota dhuunfaa qofa osoo hin taane hariiroo hawaasaa keessattis miidhaa qaba. Namni waan waliif gale qofa wal gaafachuu danda'a. Ta'uu baannaan mufannaan taajjab bira darbe jiraachuu hin qabu. Nama oolmaa guddaatti oolteef harka siif hin deebifne taajjabdee kun nama akkamiiti jechuu ni dandeetta ta'a. Mufattee ittiin ooduuf garuu sababa gahaa hin qabdu. Waadaa galee sin ganne sossobee sin miine maal jettee komatta nama dhiba. Galatoomaa.